Footoo artistii Oromoo Guutuu Abarraa fi haadha manaa isaa wajjin ka'e isa kana irraa gara kanaatti akka edit gootan isinitti agarsiisuuf waan deemuuf viidiyoo kana jalqaba irraa ka'uun hanga xumuraatti nu wajjin tura. Akkasumas footoo keessan haala kanaan edit gochuun bareechifachuu ni dandeessu. Okay, gara appilikeeshinii Lightroom erga seennee booda footoo gaalarii keenya haala kanaan nuuf baha. Footoo bareechifachuu yookaan edit gochuu barbaanne san filachuudhaan erga filattanii booda haala kanaan isiniif baha. Iddoo edit jettu kilik gootu. Itti aansuun iddoo light jettu kilik gochuun gosoota laayitii hedduu isiniif fida. Isa duraa irratti argamu exposure kan jedhu kana negatiifa 0.06 gootu. Itti aansuun kontirastii keenya poozitiifa 35 gootu. Haayilaaytii negatiifa 71 gootu. Shaadoo negatiifa 86 gootu. Bilaakii poozitiifa 28 gootu. Iddoo kalar jettu tanarratti kilik gochuun tempereechara tint vaayibiransi kan jedhu jira. Tempereechara keenya negatiifa 12, tintii keenya negatiifa 28 goona, vaayibiransii keenya poozitiifa 37, satureeshinii keenya negatiifa 8 goona jechuudha. Itti aansuun gara miks kan jedhu kana irratti yommuu kilik goonu kalarii bifa garagaraatti nu dhufaa jechuudha. Isa jalqabaa kana irratti kan jedhu kanatti irratti negatiifa 20 goonaa jechuudha. Saturation kan jedhu kana irratti poozitiifa 12 goonaa. Laayisansi kan jedhu kana irratti immoo 0 goonaa jechuudha. Isa kalarii isa sadaffaa irratti argamu kana keenya meeqa goonaa? Negatiifa 78 goonaa. Saturationii keenya poozitiifa 60 goonaa. Laayisansii keenya poozitiifa 5 goonaa. Itti aansuun kalarii arfaffaa irratti kan argamu keenya negatiifa 70 goonaa. Satureeshinii keenya poozitiifa 24 goonaa. Laayisansii keenya negatiifa 13 goonaa jechuudha. Itti aansuun kalarii shanaffaa irratti keenya negatiifa 33 goonaa jechuudha. Satureeshinii keenya poozitiifa 33 goonaa jechuudha. Akkuma isaan laayisansii keenya negatiifa 17 goonaa jechuudha. Akkasuma itti aansuudhaan iddoo effect jettu tana kilik gochuudhaan tekstarii keenya poozitiifa 14 goonaa. Kilaaritii keenya poozitiifa 13 goonaa. Dihees kan jettu tana 17 goonaa jechuudha. Erga goonee vajineetii keenya bira deemnaa jechuudha. Ammaawuntii isaa negatiiva 21 goonaa jechuudha. Ergasii diiteil kan jettu tana irratti kilik gochuun shaarpii isaa poozitiiva 14 godhanna. Kalar nooyizii isaa kana poozitiiva 10 goonaa jechuudha. Haala kanaan erga kana xumurree booda haala kanaan footoon keenya nuuf bareedee jira jechuudha. Itti aansuun optics kan jettu tana irratti kilik gochuun remove chromatic aberration, enable lens correction isaan lamaan kana on gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun gaafii yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessa. Akkasuma viidiyoo haarawaa akka dafee isin dhaqqabuuf subscribe gochuun hin irraanfatinaa isiniin jedha.